hin qaqqabamu ijaan hin mul'atu. Yoo ijji laphee isaanii banamee fedhaa jedhee deebiseef duuka bu'oota koo taasisaa ittiin jedhe. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko. Ameen. Akkam turtanii? Akkam yeroo kana geessanii? Ameen. Amaleeffamuun amala isaa kan ta'e Waaqni waaqotaa, Gooftaan gooftotaa, uumaan uumamtootaa, jiraachisaa fi jiraatan, sooraa fi soorachiisaan Gooftaan keenya, Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa maqaa Abbaa isaa fi maqaa Hafuura Qulqulluu wajjin kan kabajameef kan eebbifame nuuf haa ta'u. Haadhi keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamin, qulqulloonni ergamoonni, qulqulloonni raajoonni, duuka bu'oonni, wareegamtoonni hundumti isaaniiyyuu sadarkaa Waaqayyo isaan eebbiseef isaan kabajeen kan kabajamanii fi kan eebbifaman nuuf haa ta'anii. Waaqni gidduu keenyatti argamee yaa'ii keenya eebbisee akka nu barsiifatu, akka nu gorfatu jaalalaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Ergaa qulqullicha Phaawulos gara warra Galaatiyaatti kan barraa'e boqonnaa 5 lakkoofsa 22 irratti jecha argamuun wajjin baranu. Jechis akkas jedha. Firii hafuuraa jedha. Mana keessanoo deemtan jecha kana laphee keessan irraa akka hin dhabne akka hin irraanfanne laphee keessan irratti barraa'ee akka hafuuf na wajjin akka jettan isinan gaafadha jedha. Firii jedhame hin jenne sirriitti jedha. Firii jedha. Hafuuraa deebisaa. Firii hafuuraa. Mata duree kanarra bulee Waaqni keenya kan fagaate dhiyeessee kan dhokate immoo ifa baasee akka nu barsiisu jaalalaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa jecha kana kan dubbate qulqullicha Phaawulos abbaa keenyaadha. Warra Galaatiyaatiif barreesse yeroodhaa fi xumurri isaa immoo hunduma keenyayyuu kan ilaallatudha. Kaayyoon barnoota keenyaa hafuurri maal akka ta'ee fi hafuura kamiin akka deddeebi'uu qabnu akkasumas immoo hanga dhuma keenyaatti jabaannee ergaa fi gorsa qulqullichi Phaawulos warra Galaatiyaa gorse sana gara keenyatti fudhannee ittiin jiraachuu ta'a. Egaa mata duree kana keessatti wantoota gurguddoo lama ni arganna. Tokko firiidha, inni lammaffaan immoo hafuuradha. Hafuura jechuun maal jechuudha yoo jettan, hafuurri wanta dhokataa ta'e, wanta hin qaqqabamne, wanta ija fooniitiin hin laallamnedha. Namni hafuura ibsuu barbaadu hafuurri kinoo kanaadha jedhee tuqee namatti agarsiisu yookiin qabees namatti agarsiisuu hin danda'u. Waaqni nuti waaqessinu hafuura akka ta'e beekuu qabna. Waaqni keenya, Gooftaan keenya hafuura akka ta'e qulqullichi Yohaannis wangeela isaa boqonnaa 4 lakkoofsa 24 irratti akkas jedhee dubbatee jira. Isma Egzi'aabiheer manfas wu'atu. Waaqayyoon hafuuraadhaatii jedha. Waaqayyoon maalidha? Waaqni hafuuradha. Hafuura waan ta'eef hin mul'atu. Namni ija fooniitiin isan argu, isan qaqqabu. Waaqummaa isaatiin jechuudha. Yesuus Kiristoos garuu durbee Maariyaam irraa foon lubbuu irraa lubbuu fudhatee qaqqabamee jira. Isaa miti. Waaqummaa isaatiin maaliin ta'u? Hin qaqqabamu, ijaan hin mul'atu. Waaqni ijaan hin mul'atu jechuun garuu hin jiru jechuu miti. Hin jiru jechuudha. Ni jira. Wanti hin mul'anne hundi hin jiru jedhanii murteessuun hin danda'amu. Yeroo tokko namoota lamaan tokkotu jiraachuu fi jiraachuu dhiisuu Waaqaa irratti wal mormaayu. Inni tokko ijaan hin argu ija fooniitiin. Inni biraa immoo ija sanaan hin arga ija fooniitiin. Namni ija fooniitiin hin argine Waaqni hin jira jedha. Kan argu immoo Waaqni hin jiru jedha. Namni hin argine sun iji laphee isaa banamaadhaati akkas jedhee gaafate. Maaliif Waaqni hin jiru naan jettee jedhee gaafannaan hin jiru osoo jiraatee nan argaayyuu hin argine waan ta'eef maalidha? Hin jiruutti hin jedhe. Mana keessatti waliin mormu waan ta'eef gara alaatti na fuudhii bahe jedhee harka isaa qabee gara alaatti baase. Gaafa kana aduu keessa dhaabbatee akkas jedheen namni ijaan hin agarre kun aduun hin jirtu jedheen yookiin biiftuun. Maaliif jennaan anoon arginee jedheen. Waan ati hin argineef hin jirtu hin jedhamu an argaan jiraa jedhee deebiseef namni ijaan argu sun immoo atis Waaqni hin jiru kan jette waan ati hin argineef.
malee waan waaqni hin jirreefi miti. Waaqni kan mul'atu ija foonii kanaanii miti. Namoonni Waaqayyo arguu danda'an, Waaqayyotti siquu danda'an, Waaqayyo hubachuu danda'an yoo ijji laphee isaanii banameefidha jedhee deebiseef. Namichi sunis hin amanee jechuudha. Naa Waaqni ni jira. Waaqni keenya immoo waaqummaadhaan tokkodha, maqaadhaan, hojiidhaan sadiidha. Gochaan kanneeniin sadiidha. Isaan kana keessaa tokko hafuura qulqulluu jedhamee beekama. Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irra gaafa deemtanii dubbistan Yesuus akkas jedhee duuka bu'oota isaa erge. Deemaa maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura qulqulluu jedhaatii uummata hundumaayyuu cuuphaa duuka bu'oota koo taasisaa ittiin jedhe. As keessatti hafuurri qulqulluun qaama sadeen keessaa tokko akka ta'e wangeelli kun nutti himaa jechuudha. Qaama sadeen keessaa tokko hafuura qulqulluudha, garuu qulqulluu kan jedhamu immoo irratti dabalamuu qaba. Hafuurri gosa baay'eetu jira waan ta'eef guyyaa har'aa kana guyyaa ayyaan Pharaaqiliixoos yookiin hafuurri qulqulluutti kabajamuudha. Maatiiwwan 120 hafuurri qulqulluun guyyaatti bu'eedha. Hafuurri qulqulluun maqaan isaa biraa Pharaaqiliixoos jedhamee beekama. Jechi Pharaaqiliixoos jedhu kun immoo jecha Giriikiiti. Hiikkoon isaa maalidha yoo jettan jalqaba irratti mantsihii jechuudha jedhu abboonni keenya, kan qulqulleessu jechuudha. Lammaffaan immoo matsni'ii jechuudha, kan cimsu. Sadaffaan kasaatii jechuudha, iccitii kan ibsu. Arfaffaan immoo naazaazii jechuudha, kan tasgabbeessu. Shanaffaanii mastafsihii jechuudha, kan gammachiisu. Jahaffaa fi inni dhumaa mastasrihii jechuudha, cubbuu kan dhiisisuudha waaqa waan ta'eef. Kanaaf waaqni keenya hafuura kana qabadha. Lammaffaa ergamoonni samii hafuura hin jedhamu. Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 7 irra deemtanii gaafa dubbistan waa'ee ergamoota hafuurota tajaajiltootas warroota lagooba abiddaa taasisu jedhamee barraa'ee jira jedha qulqullichi Phaawulos. Sadaffaa seexannii fi kan isa duuka bu'an hafuura ni jedhamu, garuu isaaniif immoo jechi xuraawaan jedhu irratti ni dabalamaaf. Hafuuraadhaan mul'atan hin argaman, xuraawaa kan jedhamu irratti ni dabalamu. Hafuura qulqulluudhaa kan adda isaan godhu xuraawaa ta'uu isaaniiti. Kana immoo Maatiyos boqonnaa 8 lakkoofsa 16 irra gaafa deemtanii dubbistan waaqni keenya hafuura xuraawaa namoota irraa akka baasu innis akka seexana ta'e barraa'ee hin argattu jechuudha. Kan dhumaa namni hafuura ni qaba. Lubbuu fi foon qabnaa, lubbuu fi hafuurri immoo baay'ee wanta walitti dhiyaatanidha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 5 lakkoofsa 5 dubbisaa. Innaa qulqullichi Phaawulos maal jedheeni warra Galaatiyaatiin hafuuraan deddeebi'aa jedhe. Lammaffaa firiitti haa deebinu. Firiin immoo galmee jechootaa macaafa qulqulluu irra deemtanii gaafa dubbistan uumamtoota hundumaarraa iyyuu wanta argamuudha jedheetti ejjisa. Jechi kun hiikoo hojii ta'eetoo fudhatamuu hin danda'a. Fakkeenyaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa biyya lafaarra deddeebi'ee barsiisu wangeela Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 15 hanga 17 deemtanii gaafa dubbistan ni argattu. Akkas jedheen ኩሉ ዕፅ ዘኢይፈሪ ፍሬ ሰናይ ይገዝምዎ ወውስተ እሳት ይወድይዎ ሙከ ፍሪ ጋሪ እምቡፍኔ ሁንዱማዩ ኒሙሩ ገረ አብዳቲ ሲንደርበቱት እንጀ ኩን eenyudhaaf dubbatame namaaf dubbatame nama amanee cuuphamee hojii kiristaanummaan hojjanne foonsaa lubbuu isaarraa gadi baasanii gara baasanii gahaannamii keessatti ni darbatu jechuudhaan. Mukni fakkeenya eenyuti? Fakkeenya namaati. Firiin immoo fakkeenya hojii isaati. Kuni namaaf akka dubbatame immoo kan arginu jechuma fuulduratti barraa'ee jirutu nutti hima. Jechi fuulduratti barraa'ee jiru immoo akkas jedha. Allaa kullu ዘይብለኒ እግዚኦ ዘይበው ውስተ መንግሥተ ሰማያት ዘእንበለ ዘይገብር ፈቃዶ ለአቡየ ዘበሰማያት. Namni yaa gooftaa naan jedhu hundi mootummaa Waaqayyoo kan dhaalu miti. Kan maal godhu malee fedha abbaa koo samiirraa kan hojjetu malee. Namni cal jedheetuma yaa gooftaa jedhu mootummaa Waaqayyoo ni dhaalan jedhamu. Nama hojii abbaa keenya isa samiirraa hojjetutu maal godha? Mootummaa Waaqayyoo dhaala jechuudha. Kanaaf firii fi hafuura keessatti firiin wanta argamaadha, hafuurri wanta argamsiisaadha.
Firiin maalidha? Wanta argamuudha. Hafuurri immoo wanta argamsiisuudha. Firii hafuuraa jechuun firii nu argamu. Hafuura argamu. Hafuurri immoo inni argamsiisa. Firii argamsiisaa jechuudha. Kanaaf nuti hojii hafuuraatiin akka deddeebi'uu qabnu qulqulleessu Phaawulos dubbata. Sa'aatii kootti fayyadamuudhaaf hojiiwwan fooniifi hojiiwwan hafuuraa xiqqoo kennan bira darbu. Akkas jedha lakkoofsa 16 gaafa kaatanii dubbatan. Isinii hafuuraan deddeebi'aa malee fedha foonii hin raawwatinaa. Fedha maalii hin raawwatinaa? Fedha foonii hin raawwatinaa. Maaliidhaan deddeebi'aa? Hafuuraan deddeebi'aa jedha. Hafuurri yookiin immoo lubbuun foonii irratti ni ka'a. Foonis lubbuu irratti ni ka'a. Jarri kun lamaan wal mormu kan barbaadan raawwachuu dandeessanii jira. Hojii foonii raawwatu gaafa ta'e lubbuu keessaan gaddisiisa. Hojii lubbuu hojjetu gaafa ta'e immoo foonii gammachuu biyya lafaa kana barbaada waan ta'e foon keessaan gaddisiisa. Kan barbaadan hojjechuu dandeessan. Qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara warra Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 15 irratti si dubbata. Akkas jedha hojii lubbuu jaalatee osoo hin ta'in dirqamaan akka namni hojjetu bakka nama cubbamaa ta'e akkas jedhee dubbata. Waan ani hojjetu hin beeku maal jedha? Qulqulluun Phaawulos waan hojjetu hin beeku bakka nama cubbamaa ta'e dubbata. Qulqullichi Phaawulos waan ani hojjetu hin beeku hojii gaarii jaaladhu sana hojjedhu hojii hamaa kana hin jaalanne immoo nan hojjedha. Egaa hojii jaalanne kana hojjedhu ta'e hojii jaalanne kana hojjedhu hojii immoo jaaladhu hojjechuu barbaade kana hojjenne kan ta'e hojii sana kan hojjetu ana osoo hin ta'in hafuura narra jirudha jedha. Hafuura narra jiru. Namni hojii qulqullummaa hojjetee qulqulluu jedhee waamamuu hin barbaanne jiru. Namni immoo hojii ammeenyaa yookiin cubbuu hojjetee cubbamaa jedhee waamamuu barbaadu jiru. Garuu hafuura isarra jirutu maal isa godhu? Hojii ammeenyaa isa hojjechiisu. Jabaannee hojii ammeenyaa irraa fagaannee hojii qulqullummaatiin deebi'uu qabna. Hojii ammeenyaa gara hojiiwwan 15 tokko qulqullichi Phaawulos achirratti dubbata. Deebitanii dubbisuu dandeessu. 15 baay'een isaanii. Isaanis sagaagalummaa, xuraa'ummaa, waaqotii tolfamootti waaqessu, qoricha namatti godhu, lola, hammee, dheekkamsa, machaa'u, sirbu fi kan kana fakkaatanidha jedhee gad dubbatee booda akkuma jalqaba isinitti hime namoonni waan akkanaa kana hojjetan mootummaa Waaqayyoon dhaalanii jedhu. Maaliif godhani? Mootummaa Waaqayyoon dhaalanii jedhu. Nuti mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf immoo maal gochuu qabna? Hojii hafuuraa hojjechuu qabna. Hojii kanarraa fagaachuu qabna. Hojii foonii kana malakkaawwaman kana ni dhiisu. Garuu jedhatti dhufee firiin hafuuraa kan beekamedha jedha. Kan maal ta'edha? Kan beekamedha. Innis jedhee jalqaba irratti jaalala kaasa. Maaliif isiniin jedhee? Jaalala kaasa. Jaalalli maatii Waaqayyoo jecha cimaa fi sirriitti kan qabachuun nurraa eegamu. Kan isaan deddeebi'uun nurraa eegamudha. Jaalalli seerota jiran hundumaayyuu ol. Seera hundumaayyuu kan guduufu jaalalaadha. Seera hundumaayyuu oliyyuu kan ta'e jaalalaadha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 22 lakkoofsa 34 kaastanii hanga 41 gaafa dubbistan warroonni Fariisotaa fi Ayihudootaa sabamanii walitti qabamanii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bira gaafa dhufanii argitu. Isaan keessaa immoo namni beekaan tokko barreessaa biyyaatii Yesuus Kiristoos qoruudhaaf gaafii gaafate. Akkas jedhee gaafate. Oolii aayinuu ትእዛዝ አብቢ በውስተ ኦሪት yaa barsiisaa seera keessatti abboonni kamtu caalaa kamtu guddaadha jedhee Yesuus Kiristoos gaafate. Yesuus Kiristoos immoo hin deebisee ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ አፍቅሮ ለእግዚአብሔር አምላክከ በኩሉ ልብከ ወበኩሉ ነፍስከ ወበኩሉ ኃይልከ ወበኩሉ እንድናከ ዛቲ ትእዛዝ አባይ ወቀዳሚት። ኢየሱስ ክርስቶስ deebisee maal jedheeni waaqa kee gooftaa kee lubbuu kee guutuudhaan laphee kee guutuudhaan yaada kee guutuudhaan beekumsa kee guutuudhaan jaalladhu. Ajajni jalqabaatii fi ishee guddoon tanaadhaa jedheen. Wakaadhitaahi inta timasilaa lammaffaan immoo isheedhuma kana fakkaatti. Maal ishiinoo jette immoo afqir biixaka kama nafsika hiriyyaa kee akka lubbuu kee godhi jaaladhuudha. Ba'illaa kireetti tizaazaan tasabbu kullu oorii wa nabiyaan. Ajajoota kana lamaanii
seerrii fi raajoonni hundinuu cimanii dhaabbatu jedhe. Ajajoota kam lamaanii? Ajajoota kana lamaanii lachuuyyuu gaafa laaltan jecha jaalala jedhu of keessaa qabu. Qulqullichi Phaawulos immoo Roomee 13:10 gaafa deemtanii dubbistan jaalalli xumura seeraatii jedha. Waa'ee jaalalaa abboonni dubbanne jiran. Qulqulluun Phexrosis tokkoffaa Phexros 4:8 irra deemtanii yoo dubbistan akkas jedha. Jaalalli cubbuu hedduu ni dhoksaa jedha. Cubbuu hedduu maal godha? Cubbuu hiriyoota keenyaa kan lakkoofnu yookiin kan dubbannu hiriyoota keenya waan hin jaalanneedhaaf jechuudha. Hiriyoota keenya jaalannoo osoo ta'ee cubbuu isaanii dhoksina. Gaafa namni kolfan argitanii iddoo tanaa waan dhoqqattu wayii kan qaban. Namni nama jaalatee madaa fuularratti namarratti odoo argu isheedha malee madaa miti jedhanii namaa dhoksu. Yoo jaalala namaa qabaanne cubbuu namaa hin dhoksina, hin dubbata. Jaalala namaa hin qabnu taanaan cubbuu namaa miti gaarummaa namaa gara cubbummaatti jijjiirree dubbachuu dandeenya. Namni jaalala hin beekne waaqa hin beeku. Kanammoo qulqullicha Yohaannistu jedha. Tokkoffaa Yohaannis 4:8 irra gaafa deemtanii dubbistan namni jaalala hin beekne eenyu hin beeku? Waaqayyo hin beeku. Maaliif? Isma እግዚአብሔር ፍቅር ውእቱ waaqayyoon jaalala waan ta'eedhaafi jedha. Kanaaf jaalala qabaachuun nuuf eegama jalqaba irratti. Lammaffaa hojii afuurawaa kan jedhaman keessaa kan qulqullichi Phaawulos deebise gammachuudha. Maalidhaan isiniin jedhe? Gammachuudha. Gammachuun keenya immoo waaqa keenyaadha. Wangeela Yohaannis 15 irra deemtanii gaafa dubbistanii argattu waaqni keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos gammachuun keenya gaafa duuka bu'oota biraa fudhatamuudhaaf heetu duuka bu'oonni hin gaddan. Akkas jedhee isin amma hin gadditu. Ani immoo yeroo muraasaan booda nan deebi'a gara keessaan nan dhufa. Lapheen keessanillee hin gammada. Gammachuu keessan immoo kan isinirraa fudhatu hin jiru jedheen. Maaliif jennaan hamma bara dhumaatti isin wajjinan jiraadha jedheen kaa. Hamma bara dhumaatti isaan wajjinan jiraatu yoo ta'e gammachuun duuka bu'ootaa immoo waaqa yoo ta'e gammachuun isaanii kan dhuma hin qabne ta'a. Gammachuun keenyas kan akkasii ta'uu qabu. Biyya lafaa irratti gadduu dandeenya. Namni baay'een nu dhiibuu danda'u. Boo'uu dandeenya, darbatamuu dandeenya, ari'amuu dandeenya. Garuu waaqa qabaachuu keenya yaadannee hamma dhumaatti jabaannee dhaabbanna taanaan gammachuun dhumne ni arganna. Sadaffaan obsaadha kan qulqullichi Phaawulos kaase. Nama obsaan beekamu eenyudha jedhamtanii odoo gaafatamtanii hundi keessanuu hin deebistu. Eenyudha? Iyyoob. Iyyoob nama mana amantaa keessatti obsaan beekamudha. Nama qorumsa baay'ee dabarseedha. Waaqayyoon immoo dachaa godhee kan deebiseefidha. Obsa isaa ilaalee. Namoota akkanatti obsan kana mana amantaa keenya eebbifamtoota jettiin. Ergaa Yaaqoob 5:11 irra deemtanii gaafa dubbistan qulqullichi Yaaqoob akkas jedha. Warroota obsaniini eebbifamtoota jennaanii Iyyoob akka obse dhageessanii jirtu. Waaqayyos immoo akka xumura baaseef ilaaltanii jirtu. Iyyoob maal ta'eera? Obsee jira. Obsa saasaniin akka inni cimee hanga dhumaa dhaabbatee qabeenyi isaa jalaa bade dachaa ta'ee deebi'uufit Waaqayyoon immoo obsaan xumursiisee jira. Nama obsu, nama Waaqayyo irraa gargaruun bahuun barbaanne Waaqni keenya maal godha? Akka inni jabaatee cimee isa eegu ni taasisa jechuudha. Kan biraa gaarummaadha. Qulqullichi Phaawulos kan dubbatu arjummaa, kan biraa immoo amanamummaadha, kan biraa gaaraamummaadha. 8ffaan sirriitti deematoo dubbisaa sa'aatii muraasni waan naa kennameef. Garraamummaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota isaa gaafa isaan gorsu itti dubbatee jira, itti himee jira. Wangeela Yohaannis 10:16 irra deemtanii gaafa dubbistan ni argattu. Wanaahu ana ifennu akkamu kama abaagi maa'ikala takulaati. Anoo akka hoolotaa yeeyyota gidduutti isinin ergaa. Kunu enka xabiibaana kama arwee midr wayawwahaana kama rigb. Isin akka bofaa abshaala, akka guugee immoo maal ta'a? Garraamii ta'a jedhe gooftaan keenya gaafa duuka bu'oota gorsu. Akkas ta'utu nurraa eegama. Lachuu ta'uu qabna. Abshaalas ta'uu qabna. Garraamiis ta'uu qabna. Waaqni keenya, jiraataan keenya duuka bu'oota akkas jedhee gorse waan ta'eef. Kan dhumaa of bituudha. Maal of godhuudha? Of bituu.
fedha foonii keenya amma gaafa nutti dhufe cal jenneetumaan raawwanna yoo ta'e of hin binne yoo ta'e irraa of hin deebisne yoo ta'e dhumni keenya si'oolii ta'a, dhumni keenya gaannamii ta'a. Garuu maal gochuu qaban? Jabaannee irraa of hambisuu qabna, cimnee dhaabbachuu qabna. Cimnee maal gochuu qabna? Cimnee dhaabbachuu qabna. Waa'ee obsaa qulqullichi Phexros tokkoffaa Phexros boqonnaa tokko lakkoofsa 6 irratti ni dubbata. Amantaadhaan jirra, Kiristoos duuka buunee jirra. Amantaan keenya immoo qofatti gahaa akka hin taane nutti hima bakkee kanatti. Akkas jedha qulqullichi Phaawulos, amantaa qabaadhaa jedha. Maal qabaadhaa? Amantaa qabaadhaa. Amantaa keessan irratti immoo gaarummaa dabalaa jedha. Maal dabalaa? Gaarummaa dabalaa. Hundaa qabaadhaa. Gaarummaa irratti immoo beekumsa dabalaa jedha. Maal dabalaa jedha gaarummaa irratti? Beekumsa dabalaa. Beekumsa irratti of bituu dabalaa jedha. Maal of godhu? Of bituu dabalaa. Of bituu irratti cimina dabalaa jedha. Laaftota hin ta'inaa, dadhabdoota hin ta'inaa jedha. Maal dabalaa hin jedhe? Cimina dabalaa. Cimina irratti immoo Waaqayyoon sodaachuu dabalaa. Nama cimaa gaafa taatan, humna gaafa argattan, humna keenyaan waan hunda hin goonan jedhinaa. Waaqa sodaadhaa. Namni nyaate, namni quufe, Waaqni illee hin jiru jedha. Jabeenya ofiitti, cimina ofiitti maal ta'a? Ni amana. Cimina keessan osoo hin ta'in, cimina keessan irratti immoo Waaqa sodaachuu dabalaa. Waaqa sodaachuu irratti immoo maal dabalaa jedha? Jaalala obbolummaa dabalaa. Maal dabalaa? Jaalala obbolummaa dabalaa. Jaalala malee bu'aan waan hin jiraanneef. Jaalala obbolummaa garuu gahaa miti jedha. Maal miti? Jaalala obbolummaa irratti hunda jaalachuu dabalaa jedha. Maal gochuu? Hunda jaalachuu dabalaa. Nama akkamii jaalachuu qabdu? Kiristaanota jaalattanii warroota kiristaanota hin taane jibbuu qabdu? Nama keenya, fira keenya, dhiiga keenya, warra laga keenyaa jaalanne warra ormaa jibbuu qabna? Hin qabnu. Jaalalli mana amantaa keessatti barsiifamu kan akkasii miti. Kan akkamiiti yoo jettan hundumaayyuu ija tokkoon ilaalaa, qixxee jaaladhaa jetti manni amantaa keenya. Qixxee jaalachuu qabna nama hundumaayyuu. Namni nama ta'uusaaf qofa kabajamuu qaba. Namni nama ta'uusaaf qofa jaalatamuu qaba. Kanaaf jaalalatti dabaluu qabna jechuudha. Amantaadhaan cimuu qabna. Mata dureen barnoota keenyaa maal inni? Firii maali? Firii hafuuraa. Namni firii ni buufata, ni dadhaba, muka tokko hin dhaabaa, akka mukni sun firii buufatuuf hin taasisa. Maal godhaa? Dallaa itti ijaaraa, hin kotokotaa, bishaaniin obaasa. Muka akkamii dhaaba garuu? Muka hidda qabu dhaaba miti. Muka hidda hin qabne namni dhaabu jira? Namni akkasittis nama ajaju jira? Seenaa gabaabduutu akkasinitti himeen asuma irratti xumura. Onkololeessa bultii 20 macaafa Sinkisaaraarra gaafa deemtanii dubbistan ni argattu. Achirratti nama Abbaa Yohaannis Asxiir jedhamu tokko argattu. Seenaa isaas bal'inaan ni argattu achirratti. Kawaala keessatti nama jiraatudha. Bushaan kawaalichaa immoo Abbaa Baayimooyi jedhama. Eenyuun siniin jedhe? Baayimooyi jedhame. Namni kuni nama gadaama sana yookaan kawaala sana bushuudha. Yohaannis Asxiir kun immoo nama dargaggummaadhaan kawaalatti galeedha. Hin sodaataaf abbaan kun Baayimooyi. Dargaggummaadhaan kawaalatti galee amma mucaan kun hin danda'u, kufuu danda'a. Kanaafuu qormaata qoree tanan laalaa. Yoo qormaata sana keessa darbe maalan godha? Gadaamiin takka galu, kawaalatti akka galu nan taasisa yookaan nan gaggeessaa jedhee. Qormaata baay'ee qoree qormaata baay'ee keessaa kan xumuraan sinitti maali? Guyyaa tokko gadi ba'ee muka goggogaa tokko lafaa fuudhe. Muka maali? Muka goggogaa lafaa fuudhee Yohaannisiin akkas jedheen. Hoodhu firii kana fuudhiitii, muka kana fuudhiitii dhaabii. Hanga inni biqilee lalisee firii godhatutti bishaan obaasii jedheen. Maal godhi jedheen? Maal goona amma odoonu ta'e? Namni tokko muka gogaa wayii alaa fuudhee fidee hoodhaa muka kana dhaabaa. Hanga inni biqilee lalisee firii godhatutti bishaan obaasaa osoo nuun jedhe maal jennaan? Ni dhukkubsatuu hin jennuuni? Maal ta'anii homaan beekanii jarru kun? Munni goggogaan eegawamii biqilee eegawamii firii godhata jenna miti? Akkas hin jenne qulqullichi Yohaannis irraa fuudhe muka sana ni dhaabe. Lafa fageenyaa deemee guyyaa keessatti
muka sana muka goggogaa guyyaa keessatti yeroo lama bishaan obaasa. Ganamaa fi galgala. Waggaa sadiin booda mukni goggogaan sun lalisee firii mi'aawaa ta'e buufatee jedha. Firii maal ta'e? Waaqayyoon dadhabbii isaa ilaale. Raajii isaa mul'isuu barbaade. Namni kun cimaa akka ta'e abbaan baay'ee akka beekuu barbaade. Muka sanirraa firii mi'aawaa sana fuudhee abbaan baay'ee qulqullootaaf ergee akkas jedheen kunoo firii ajajamummaa fi firii gadoof qabummaa irraa nyaadhaa ittiin jedhe. Maal godhaa jedheeni? Gadoof qabummaa fi ajajamummaan firii buusa argitanii mana amantaa keenya keessatti gadoof qabummaadhaan deddeebi'uu qabna. Mana amantaa keenya keessatti jaalalaan deddeebi'uu qabna. Mana amantaa keenya keessatti gadoof qabummaadhaan deddeebina yoo ta'e dadhabbiin keenya firii gaarii buusa. Akkas hin taane taanaan firii gaarii dhufuu hin danda'u. Firiin kun akka argamuuf namni baay'een dhiiga isaa tufeera ta'a. Namni baay'een mana isaa dhiiseera ta'a. Maatii isaan walloleera ta'a. Namni baay'een mana hidhaatti darbameera ta'a. Maaliidhaaf? Firiin kun akka argamuudhaaf. Dadhabbiin isaanii immoo firii kanarraan ga'ee jira. Dhugaadha moo soba? Dhugaadha miti. Isin immoo firii asiin geessan kana, firii amma qabdanii jirtan kana hanga dhumaatti akka mootummaa Waaqayyootti fuutanii deemtuu qabdu. Mootummaa Waaqayyoo biraan geessanii achirratti mootummaa Waaqayyoo haammachuu qabdu. Mootummaa Waaqayyootti galuu qabdu. Jajjabaachuu qabdu. Waaqni si wajjiniin yoo ta'e, yoo gadoof qabummaadhaan deddeebitan wanta achi isin dhoobu hin jiru. Jabaadhaa. Waaqa keessan galateeffadhaa. Nama hundumaayyuu jaaladhaa. Gadoof qabummaadhaan deddeebi'aa. Jaalalaan deddeebi'aa. Hiriyyaa keessan hundumaayyuu ija tokkoon ilaalaa. Sirriitti jaaladhaa. Irraan fagaatinaa. Nama dhiibinaa. Yoo dhiibamtanillee Waaqatti himadhaa. Dhiibbamuu keenya laali jedhaanii Waaqni samii gubbaarraa gadi ilaalee hojii isaa hin hojjeta waan ta'eef. Hojii isaa ni hojjeta. Hafuurri guyyaa har'aa duuka bu'ootaaf bu'e nuufis haa bu'u. Nus duuka bu'ootuma miti nuufis haa bu'u. Iccitii isaaniif ibsa, iccitii nuuf haa ibsu. Iccitii mootummaa Waaqayyoo beekuun hin barbaachisa. Waa'ee iccitii mootummaa Waaqayyoo sirriitti baradhaa'i. Cimaa amantaadhaan hafuuraan deddeebi'aa, hojii foonii dhiisaa, irraa fagaadhaa. Waaqni hunda keenya wajjin haa ta'u.